Cambiatia, you know family ambia, is a TV Sangiretia, Kenya Direda, Karani Wasana, Kenya Direda, Juracha Wasana, Adandumbasi, where you been covered, and you damn it, yes, you damn it, it's a silver enough. Sorry. Ilalu kusuma, ilalu kiyuma, manipeno takuma tusimana, ya burka hayota, madaka romina. Ilalu shanyuma, ilalu kusuma, ilalu kiyuma, manipeno takuma, hambarbalu jalaluma, manipeno takuma, hambarbalu jalaluma. Tilupuntia, Paira Pagata Miatia, Ireno, Female Ambia, Etati Santiretia, Tilupuntia, Paira Pagata Miatia, Ireno, Female Ambia, Etati Santiretia, Sava Sabla Mota, Capidirenteja, Jalambe Namtu, Yalavana Genya, Sanhuta Simatu. Wajibtu kabenya bila alibila angapticha serena tilpundia era pagada miatia eno female ambia etati santiretia tilpundia era pagada miatia eno female ambia etati santiretia Mareja wasana, Kenya diredawa, Karanya wasana, Adandumbasi, Iyan hafana, Pese damate, Isa sirgani, Rete tilukuntia, Paira pagada miatia, Keno female ambia, Isati santiretia, Rete tilukuntia, Paira pagada miatia, Keno female ambia, Isati santiretia, Ilalu shayuma, Ilalu kusuma, Ilalu piyuma, Manifenu takuma, Ambarbanu jalaluma, Manifenu takuma, Ambarbanu jalaluma. Kenya direda, Karani wasana, Kenya direda wa, Juracha wasana, Adandumbasi, where you been covered. And you damn it, yes, you damn it, it's a silver enough. Sorry. Ya burka hayota, madaka romina.
Shanyuma, Ilalu Kosuma, Ilalu Piyuma, when you pay Takuma, Kamarbanu Jalaluma, when you pay Takuma, Kamarbanu Jalaluma, Iredawa, Tire Jetilupuntia, Vaira Pagam Pilatia, Ireno Female Ambila, Ezati Islandia, Tire Jetilupuntia, Vaira Pagam Pilatia, Ireno Female Ambila, Ezati Islandia, Sava Sablamota, Kabidirentenya, Jalambe Namtu, Yarapanagenya, Sanguta Simatu, Wajitu Kavenya, Bila Ali Bila, Angrapilcha Serena, Tilpundia, Era Pagada Bilatia, Eno Female Ambia, Etati Sandiretia, Tilpundia, Era Pagada Bilatia, Eno Female Ambia, Etati Sandiretia, Tirina Mareja Pasana, Kenya Direwa, Gardenia Watana, Adan Basi, Ian Papana, Eludamate, Isa Sirgani, Tilpuntia, Vaira Pagada Biatia, Ireno Female Ambia, Isati Sandiretia, Tilpuntia, Vaira Pagada Biatia, Ireno Female Ambia, Isati Sandiretia, Ilalu Shanyuma, Ilalu Kosuma, Ilalu Piyuma, when you pay Takuma, Kamarbanu Jalaluma, when you pay Takuma, Kamarbanu Jalaluma, Iredawa, Iredawa, Iredawa. Yoya Max Yalman ya bikita maratu na ganye Kenya kawaka ko Roma ko na ramadi sana rakaf warasani bare fakamultan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashawar kafunen warwari bu qaribu wa naruf welcome Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sani janne welcome shabo media ndikhaysano bagana ga nuftani gaada guyan jumatan ibrahi jumma mubarak sallu ala nabi عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد أكرر شونغا كافا رمتي واقع كبرام بفتتي الجماعة خنيلين ABC كماتي سا بفتي ملكي ستيتي ماتي هردفت مات أكرمت اللي ماتي ergama Kenya wailot isati fi ordoftot isa asif yachitti milke sida na migwi ganama sa ayro khodan galgalalle yaro khodan salawata buse gafana mu namajalat de sun qabne namajalat de su qaba gafana mu hindu banne na mai sadu batu qaba tanafu indagatina choy ga undi khaysanu welcome ودوتجا تقرأ لقدام خيسان قواي كعبات في قلبي التي يفتلي جرتني لولي خابا خليسا ترى يجعل كابينو لولي خابا حلقة التي دان يجعل كابين بمبوليجرا أما تلبى فافت أتي صدفة دافتيما لوليغا شعبيان غرا فالولاتي كيسا جبت تفوفته لولي أمغا غرا TPLF دان جلقاوي جراي چوكي ودو غرا ستي دمني ودو تيتيكو أسرت إسرائيل بسنا تدوراتي
ورجما مبارك يتجمع مبارك سني جنة موتما نانو أنفر لولا تنا ربنا ميتو دانغا موتما نانو تغرائي يكيجرا خونغا implication isa mali hikan gara siyasatin gara heratin qabu mali uganne is just ga akabarti katechu akati abari kate fi akaruti li akati abati fayyada murtilala فخلاف بيتك خيستي قاو موتوما نانو تكو داقا متاو في قبا سنة فدرالا خيستي يو ستينيتي انتو يو ركنا قباتر قام نسا جدو سيني لالو غر سياساتيس غر سيراتينيس موتوما جدو غلا ما بيتي موتوما فدرالاتي موتوما نانو تكو اما ستيني تكا ورانا بيتي ببافتي استيتي خاويرون نديسو خون وان بيتي هيري بيتي لفخاو تكا لما فا ستيني تكو هيدانو نسا هيرا بيتي بيتي لاتين أكتي خائمي قبائي تخيش نجا حواسنا النفسني ايقو داف يكم توتا توهنا جالو اولشو دافي ولان تما سيرا خبتشي سو داف هيدانو حاجة هيدا چوك أبو خايا ببي في جرانا خيساهو ميشان بيتي مكانايستاتي ميشان توتا صدركا بيتي استيتتي هيرينا يوم صدفا لكوس ورانا تقاباتشو دنديسو ورانا متي اكستيتتي ورانا تقاباتشو دنديسو بوليسي وخربت النيسا ميليشا وان صديق كان رعالا وان لينجين إسابيتي اتسراياتي والقيتو أما أمو بفا ميليتيري الآتين جارمو سيري نايم وان أفرنكنا موتوما فدرالا أكم غوتيتي اتفايدا مدنديسي إسان رتدا شرفان قالوا لما نانو تقرأي تجلقب خهيمتي نانو تقرأي متي نانو أنفرق جلقب خهيمتي موتوما نانو أنفرق سوغا همنا هنا كمتي أراكيلون خيسو مچيسا ولينو أركو دندين خليسا ساقا تقوى سريتو نتر ورانا خما دبلا ما في شانتم خزو مدفي تانكي مورتر وان بيتي مكالان كيانك أبو استيتني تكاك أباتو ينديسي موتوما نانو تكاك أباتو ينديسي غافيف تندي لما فا ركو دانغادا تكابدو دانغا خيبرا خوتي استيتا خاني را غند جاك أباتو ينديسا غافي لما فالات صدفا ميشان بيتي هيدان نودا تأرى حركتي دي افجرتو سيري بيتيني هيا ما في تجافا داغا ورلي تدون دي سو ولي قلتي بريتوري رتي خاصني بيت لولي بيتي اكيسان لولي أكيسان جدو تنجل قبل لفما خايم تجت أما قادو بين ديمتي دوغورا بيتي أرى غرا تي بي ال اف دان أما تي دي اف تي بي ال اف ما جنو دلقا مخانا جاري لتشوتو هيك بيتي أدى كنو جريف هيكني غرا بيتي موتوما فدرالا وليغالتين بريتوريا جابي جرالا غرا بيتي أمو موتوما نانو تقرأين تدروا لولو خناني واكتي داغان جيني لولا أمغا جيسيني ونيني واكتي أمو سدي على ونيني دبتا جرو لولي خاقا جيفمي نوفي ورا سيرا علتي إفجاري نانو هرا قبتي سوسوها جرونا سو نوتي مكالاكتي لولا مبنينا ونما بيتي تي بي ال اف جاجرتم
mootummaan naannoo mootummaan federaalaatis ati confusion keessa jiran fakkaata bikkatan dubbiin makalaakeetti lutemmoo makalaakeetti qawween dhawne poolisii naannoo Afaritti qawween dhawne namni qawweetti dhawne ammoo warra TPF finjee naannoo Afar keessatti ficaareedha yoga akkama isin jettu kanatti mootummaan federaalaatis amantu taate so khasara gurguddootti fiduu teessi maaliif akkaataan yeroo ammaa tana keessatti jarri lamaan wal bira keenya kun qaamata gaara keessa amma 27 aangoo gubbaa beetee eega PP lufte amata 7 amata 34 soga warra beetee sanduraas yotti daatan ammas amata 17 ka gaara jiranii fi amata 27 so warra yotti qaate amata 40 oli ogummaa lolaa qabanii jechuudha amata 40 ol warra ogummaa lolaa qabanii warri naannoo haraa jiran ammoo ijoollee TDF irraa buqqaate ijoolleen TDF irraa buqqaate tun gaa TPLF dura guututti dhaabbachuu dandeessi hajjuu waliin arguu dandeenya yoo garamoo muuxannoodhaatii fi waa sadiin yoo gaa faaktara kalaallu taane ta duraa muuxannoo kun gara baatii torba taane irrimee baatii torbaati jechuudha ijoollee lama hidhattee haaraa jirtu jarri kaan ammoo amata 40 ol bilisa baasaa fi mootummaa biyya bulchuudhaatii fi ammas akka mormitutti amata hulma amata 50 ol qabsoorra jiranii jechuudha so muuxannoo lammaffaa hidhannoo sadaffaa ammas hedduminaanis waa walgitanii miti yoo TPLFin akkama karoorfatte kanatti gaalola saa afurii meeshaa gurguddaadhaan gaggeeffame kanarraa ijoolleen TPF irraa hafte moo irraa hafte gaafii dandeesse jechuudha yoo dhawaa duraa kana keessattuu abiin jara kana kadhabu taate guutumattuu mootummaa federaalaa tapha proxiidhaan naman qabdu jechuudha mootummaan naannoo Eeltiraan ammoo gamanaan faannoo amata sadaffaadhaaf deeman odoo rasaasa tokko ofiin dhawne gara faannootiin duuluu dandeessi gara TPLFin duuluu dandeessi mootummaan federaalaa of malee beetee gruuppiin silaa uumamte tanaaf gruuppiin tun irraa dandamatte moo hin dandamanneen gaafiif dandeessi tun takka tabiraga hoggaatti aansine Isaayyaas Afwerqiidhaa eega Kaayiroo irraa galee waan torbaan kana keessatti eeguu turerraa jiha afuriin lola jalqabaa jechuun himamtee jirti jiha afurirraa warradii tokko ifate jechuudha taphni itti aanu har'a sadii fi afurii jira sadii jenne gara Tigraayitti gara Eertiraatti duuluu dandeessu Itoophiyaan harti takka ta'anfari harri takka ammoo karaa Zaalambassaadhaatiin harri kaan ammoo karaa Shiraaroodhaatiin harri kaan ammaas karaa beetee Walqaayit Humaraatiin ta Walqaayit Humaraadhaa istuufaar faannoo duuba jira mootummaa federaalaatiif naannoo anjaa'u miti Zaalambassaadhaa cufaadha gara Tigraayin mootummaa federaalaadhaa Eertiraatti duuluu hin dandeessu maaliif Tigraay harka isaanii jirtu jechuudha naannoo Anfar qurfiin harka isaanii jirtu naannoo inni Anfar kunis akka amma arkaa jirutti tuttuqaan tun beetee miseejiidha miseejiin jirtu maali yoo gara Eertiraatiin ka dhufa jettu taate nutis hokkeessi qabnaadhaadha beekadhu yeroo dabreelee yaalaniiti hinan jooniif malee wanni wariisaan lolli Anfar lola beetee Jabuutiif Itoophiyaa addamuruudhaati so dhaamsi Shaabiyaadhaa eega Masriirraa dhufe ati asab jettaa Jabuutirraa akka waan galfanneessi galuu danda'aadha is very strategic move
yoo kana kamil keeysan taate game over already maaliif hoggaanne hokkeessi qabanii haaloluu dandeessaadha. So gaafii jirtu sochii RTDFin gara Afar godhe kanaaf mootummaan federaalaa deebisaa quubsaa ni qabaa hidha dubbii nama. Yoo beetee akka laayyoo tana bira kutu taate hungaa beetee daranuutu TDF fi Shaabiyaa fi Faannoo mooraalatti godhaa jechuudha. So tuuta gara Afari. Tagara Humaraatis jalqabuun isaanii shakkii takka malee. Dhifuu barbaadan akka halloo dhifanitti gara bahaatiin already tuttuqaan jalqabdee jirti gara Afariin. Gara walqaatiidhaanis yoo beetee TDF khasoo taatee mootummaan nama lama qopheeffatte yeroo ammaa tana keessatti tokko dammaqa zooduu koleetchisanii የተከዜ ማሬ ብርጌዲ ከዚ ጃረቴ ጅራ ኢዲኖ ዱጎት ጋ TPLF ድሮ አባቹ ዘንዳ ወጋየነ ኢኒስ ኪቹ ላይቹ ገማ ኻኒ ናማስ ሻቢያ ጅራ አትሊስት ላ ፎርሙላ ዱራኒቲ ታቴ ደመቃ ዘውዱ ሆነ ፊፉ ነም ኤልትራ ለቀዲቤ ኤልትራው ጅሊ ሀሪዳ ቀባቻ ቱረ ማንድሮ ሶ ሎያሊቲ ዲሳይሮ አማ ተነከይሰቲ ፋኑ ራጭቴ ገረ ሞቱማ ፌደራላቲ መጠነጀ አሞጋ እንሆኒ ሁምነ ቤቴ TPLF ድሮ አባቱን ቀባ ዮጋ ረዲባ ጎነ መሊ አዳውት ሶ ጎብላን ለማን ፕሮክሲ lola halkallattiidha mootummaa federaalatti gaggeeffachuu dandeessu ijoollee TPF jettee haaraa jirtu taamma kun wayyaanee dhuftee dhootee fi dammaqaadhaati. Jarri lamaan kun dhaomnaan already taphatti aanuuf Eritrean already goblaa lama Itoophiyaa irraa cabsite jechuudha. So gaa Itoophiyaa wanni si hafa maali lolo conventionally makalaakaa fi walwana lola kallattiidhaati jechuudha. Lolli kallattiidhaatiisi Itoophiyaadhaaf ni ulfaata. Wanni Itoophiyaadhaaf ulfaatu maali hoggaanne Isaayyaas odoo beetee lolo kallattitti hin dhufne mootummaa federaalaa wayyaa beetee wayyaaneedhaan butuche faanoodhaan isaan butuchaadha. I don't know hordofaa jirtanii reality lafa jirtu gaa waan amma deemee irratti qosa jirtu gaa jirra. Wanni Eritriyaan amma feetu maali? Ibidda beetee already qabataa ture kabiyya keessaa sadii daranuutti jabeessu. Amma gaa tapha kana keessatti Itoophiyaan nama lama bobbaafatte guruupii haraatii fi guruupii humaraa. Guruupiin humaraatii fi guruupiin haraadhaa hidhannoo fi muuxannoo fi hedduminaan wanni walgituu hin danda'an. Eenyu TPLF walgituu hin danda'an. So hungaa istiraatiijii abiyyiidhaaf proksii isaatiin taphachuu danda'uuf awwaacii miti. So gaa lola afur maqaa dhawanirraa tokko haraa dha'uudha, tokko humaraa dha'uudha. Hanga qabeetee naannoo Amaaraati maybe the missing link asirratti waboodha. Yoga woboonis hidhannoon isaa dabalamee wingi afraffaadhaa tahee kaseen yoo taate basically dubbiin jajjabduu taati jechuudha. So gaabiyyi maal godhuu danda'u gaanne at least woboo tapha kana keessa hanqisu. Karaa itti hanqisuu danda'u ammoo kallattiidhaan itti duuluun odoo hin taane maybe negotiationii beetee hammaan dura Tanzania jalqabeessan
أما سهرت ترباج سوشا سكيتا كمان وانس لا جنما تلفتشو لا ترى أما قلقلة تركتشوتا I don't know bete gawom sudah lola kana mo hundan de sumo tumma federala gawom sudah fi fakkay sudah fi radiba da fi duruyu ma da miti lola ta koni motu yo duga gabate duga kabanne mo nami duga ka bete sumo mo hota ay chui be khadisi erge santa bachi suwara taba bete sirba jalo ti di ci su chui موتومان كو سيريسلي ونيني تيادوك أبو خيسا مدا بيتي دو هاجالو راسن حركة رادك أتي أماس بيتي هاجالو الجيفتي أماس بيتي هاجالو دان ورانا سن دلو تاركا خافتي لولا سن جيسو دنديسو ركو منا خيني خيسي يلو يكتشو دنديساني هنا أورو تولاتو أوبشني بلاد سنينا في نيتشوش أوبشني بلا سنينف خساران بلاتيس بيكلو تن يودبين أوته عن فرمتان إساتيفو ورخليس أمد ديدا ميتربا وياني وجندلقي تشوش أما هغا مالك عبدو هغا همنك عبدو سيو جيجران عن فرو في سوشا كسيسو هغا متكالو ياليدا سوغا عن فرو نغانيني جي موتوما فجارة اتيادوك أباي تشوش موتوما فجارة لوياليتين عن فريفيفو غافي جلجرت أمتي وان بيتي أراكيلون جماسي جيفي بالك يرجوف they're happy ومني لما يو سكرا قباتي كوفا سجيدا لغني يتشوي نا بيتي خرا نانو سومالي تيفي إيسا في أنفر جرخون يودن تاق قباتي يودن تاق قولنا في ركان وإتوبي ما تهاسو في موتو ما تهاسو تتنامنا خسكرا في ديف خيساني تيجوي so أماف أنفر موتو ما في جالا وجيجرا وان بيتي فريسا قوتا ما جتوف يو أمو هم نتي إسا لافتا خدوف تتاتي haga wayani nu maka mete finfinne sentun egani da so taba lafa gubba jiru kana dibara dibatti motumman be hoka so anfaru fifu ammatti motumma fajala wajir tigrawo gututti motumma fajala wajinjuru warijra raya isanitti iyaba ne turi amata afurshan odolo lidemu جولين الربيتي حراخي ستي لولي تبانا متون جولي راياتي أكا فان بيتي إسايا سافور كده فان نوتي لتشيه سريتي ورا رايا لتشيسو مالتو صدوك أما تشو چرانيك أبداني بيتي window of opportunity نشوفا ما جرتي odoo لولي نجل قبل موتوما فدرالا ما ونسان فرنا بيخو كمان ساعة ما تنخيستي تطوقاتنا لولو غوتتي وخسين تنتاتي game over إذا بريدون لولا خرابيتي تكشو لفرا شريفتشو تابا لفرا جيجيرموك أبو كل في لاتو سنبرباج تكفى بيتي حاجة أمتا أنفرت انفستي غوتن ودو رايرت انفستي غوتن إرسان فايتا warri raayyaa carraa isanii hannanii jiran yoo beetee itti dhiiftan taate qabatii dhiyeessanitti beetee dabalamee sii dhufuu ta'a jechuudha. soo silaa beetee giddibiin TDF ifirraatti cuftu raayyaa hidhachiisuudhaan خلاص حكمت كود بنتو إسرائيل قلتين بيدو يتوش so تقولي مطمئن فدرالا فكي بريدان إسانيهان جارسو بورانا بيتي خراب بيتي مئة صوتي سافران سومالي هدتي يتوتانا قطيبولان بيتي خراتي به ورا باترولان ديم ويدنو غرغداك ابو خان وجين بيتي سنرا دو كودن داهيدا بركو غدون جرتو already the balance of power درواني بليسيتن درواني رايا إراهي خاباتن قوي
isaanis irraa hiikaa turan isanis deebitanii hidhachiifne raayyaa akkuma qotee bulaa beeytee jaarsoodha qotee bulaa beeytee daangaa gubbaa jiru akka Oromoodhaati. Akka nama isaaniif very dangerous ammaatu. Durri ama Tigreedha duubni Amaara garanaan Anfari. Harummaan beeytee isaan kun yeroo ammaa tana keessatti isan cinaa dhaabbachuu danda'an yoo humnaan caalan qofa jechuudha. Yoo humnaan hin caalle reality lafarra jirtu beeytee harka qullaa akka qotee bulaa jaarsotti akka qotee bulaa beeytee Booranatti isaniin godhanidha. Mee reality Booranaa fudhannu. Boorana warra isa dura dhaabbatu irra hidhannoon caalaa jechuudha. Akkasumaanuu uwwisa siyaasaa kannitaniif uwwisa seeraa kannitaniif Boorana jala qabdan. Arra Booranni odoo Somaalee hidhattee dhufte isanirraa ni dhooka. Hayyee yoo isanirraa dhooka jeellee hin amantanii hin hidhachiiftanii akkamii jechuudha. Raayyaas akkasi. Waan beeytee hin amanneef isan Oromoon beeytee waan isanii godhuu dandeessutu xiqqoo. Kanaaf irra deemnee wanni jennu maali? Odoo lola gara Eritiriyaa hin seenne odoo Goblaan afraffaadhaa Hawaboodhaa tapha ji'oopolitiksii kana keessa hin seenne Isaayyaas Afoorqeedhaa ijaan xaqqasu jira yeroo ammaa tana keessatti. Already beekadhu haasawni lafa jalaa wal dubbifachuun numa jirti jechuudha. Hawalakkaa jiru yeroo ammaa tana keessatti Waboodha. Meeshaan dhufnaaniif caasaa san keessatti beeytee hammatamnaan ati beeytee asabirraa haasawtaa Finfinnee ofirraa eeguu ni dandeessaadha because lola biraatu asitti sitti ka'uu deemu. Karaan gabaabaan lolatti seenuu dura keessa lola Oromoo wajji qabdan kana xumura. Waan afaanin jettan tajaajilaa hojiirra oolcha. Guutumarraa guututti fakkeessuu keessaa baatanii beeytee odoo madaan Haacaaluudhaa Oromoo keessa jirtu wallee Haacaaluudhaatiin beeytee asab qabannaas gawwuu mana fakkaatti duruyyuun mallee. Si erga shabboo dhageessuu dandeessa. Walbataa jirra mokkam. Waraana rifeensa irraa haddanii qeeroo rifeensa irraa haddanii tuuttaatti uwwiftanii wallee Haacaaluudhaatiin kakaaftanii jechuudha. Sammuu isaa keessa ifiifuu lolaa deemu jira beekadha. Waraanuma isa dhiichisiisaa jirtan kun asabiif dhiichisuu jira moo isaniif dhiichisuu jiraadha. You have to understand that. Because qalbiin ilma namaa waa lama naawwattu jechuudha. Yoo beeytee dargaggeessi waraana godhannettanii leenjiftan hatuuttaatti uwwiftan sane hasirba Haacaaluudhaa bansiiftanii fi dhiichisiiftan kuni khara biraatis beekallu gawwaa miti jechuudha dhaloonni kun ni galtiif. Madaa isarratti soogidda firfirsaa jettan. Harkuma keessan odoo lolli kun hin jalqabne ofuma boombii fitti dhoosuu deemtan. Kanaaf wanni nuti isaniin jennu maali? Marfamni kuni waliin marfamne jira. Akka Oromoottis isanis. Akkamitti waloodhaan marfama kana cabsinee keessaa baafnaan hojii manaa adda durummaa akka mootummatti isin eeggattu. Arra booda keessaa eega fiishkaan haratti afoofame booda eega wayyaaneen gara Anfar imala jalqabde booda adeeroo Oromoo wajjin kaa salaamtaa dhiisa. Tapha Oromoo wajji gootan dhiisa. Tapha beektee ABO KFO wajji gootan dhiisa. Wobo wajji gootan dhiisa. Mishigiin teessan takkittiin Oromummaa Oromiyaadha. Beektee sossobneeti Oromoo wayyaaneen cabsuu hin dandeessanii jechuudha. Because Dabratsiyoon bar ummata fi qabateeti dargaggeessa fi qabatee qawwee si jalaa dhoofate arrammoo oggaati beektee fuulatti guurte firraa beektee deebisaa si kennuudhaaf qophii. Faannoon sakaleetii miti. Leenjitee jirti arra hidhattee jirti. So yoogaa akka kaampittuu haa fudhannu taane arra jeneraalonni Masriidhaa
generaalonni beektee Shaabiyaadha. Generaalonni Suudaan maybe lafa jalaas generaalonni Suudiidha maybe maallayni Suudiidha. Gurmuu ji'oopolitiksiidha jabduudhaatu qophaa'ee jira jechuudha isa wajjin wal loluudhaaf. Gara keessanoo ma eenyu jira ugaa inni gara keessan beektee matuma keessanii jiraadha. Beektee eenyu keessanoo jira yeroo ammaa tana keessa maybe gaa maallaqa gara United Arab Emirates argachuun keessan ni mala. Sanii ala gurmuun teessan ta biyya keessaatis ifaa miti ta biyya alaatis ifaa miti. Waa sadiin chaalenjii jajjabdu ta afuraffaadhaa ta uummataa taate. Wanni sadeen maali? Jarri muuxannoon isan caala. Hidhannoon isan caalu jiran. Keessaa'u hawaasni beektee hawaasa hidhate keessaanii keenya beektee keenya irraa hiikaa baatanii jechuudha. Amma yeroo ni qabdanidha. Yeroo Oromoo araaramtanii Oromoo amantanii Oromoo isin wajjin araaramtee isan amantee daangaa isii eeggachaa marfama kana beektee cabsitee keessaa bahuun yeroo ni qabdanii gawwum fi gawwaa hambaan qabne taatanii ummata Oromoo gowwoomsuudha yaaliin godhina. Sirba haa caaluudhaa qeeroodhaan kaaftee asab qabachuun dandeessu. Ammoo dhugaa haa caaluudhaa baaftee Oromoo araarfattee asabii miti kaayirootti ofirraa dhookuu dandeessa abbaa fadheewu. Saba beetee miliyoon 80 irraa dhalattanidha. Yoom ofitti amantanii saba keessanitti amantan bargaafiif dandeessa jechuudha. Wali galaayu yeroon ifitti amantanii saba keessatti amantan dirqiinuu isan Oromoo isuu teessi khaleellee isanii xuunee jira dirqiinuu Oromoo isan godhuu teessi. Gaafii nuti itti saraayyaatiif qabnu adeeroo haga beetee Isaayyaas haalatti isan booji'uuf eeggattanii hima jennaan. Qaaniin guddoon yeroo lammaffaadhaatiif beektee kabajaafama maqaa isaanii dha'u yeroo lammaffaatiif Shaabiyaadhaan booji'uun qaanii guddaadha jechuudha. Taraa tana beektee baaldii hudduun uraatiin bishaan isa waraabsiisan. Akka malee humleetii isan godhuu ta'an yoo harka isaanii buutan jechuudha. Akka malee hadaraa waa lama filadhaa. Takka ija diimtuu garsiiftanii Abiyyi Ahmad irratti deebisuu qabdan. Oromoo wajjin wal lolaa beektee Oromoo ajjeesaa hidhaa daangaa isaa saamsisaa nuti wayyaanee fi Shaabiyaa fi Faannoo wajjin duuluu hin dandeenyudha. Dhugaa jettutti himtanii yoo inni wallaalee sirreessitanii fi خهيتن أورمو قد ديفتني خميتن أرارفتني because وانو تزديم تو بيتي والافتو دامتي يتوي وانو تزديم تو خلاف تيبي ساخن دو قبلو يو الراسي سدين قال لتاتي maybe you deserve it honestly فرعوني بالربين أفهم بحرا فيديتي بحرا دامباني ceesise Musa namni aqlii qabu Musa rabbi to jijira beete gaafa kharatti baafatu qabne rabbi khara godheef sani sila gaafa san beete ashhadu an la ilaha illallah Musa rasulullah je gaafa san amana jechuudha yeroo garii beekadhu of tulummaan oggaa cubbuudha tana ballaa taata jechuudha harkuma keetiin falaayida bara ammoo gaddaafa keessanii beetee aarsaa nuti gatii nu kafalchiisina gaafii aangoodhaa yeroo tana keessatti isaanii irraa hin qabne ammoo gaafiin keenya balaa xuxuuxanii kaaftan tanaan sabni kun akka miidhamne adara bar
isan dura dhaabbachuudhaafis ban namatti kan nun qabnedha because bakka hunda mammadeessitanii nama hundaan waliin nu keessanii jirtan ollaa tokkollee hin qabnudha arra oromoonis mootummaanis qofa walitti hafee jechuudha mootummaas fira biraan qabdan nu malee nutis badii teessanii fira biraan qabnu isan malee yeroo خربنا جل رامي تكتكرهنا خلاف هتتمان وأرى وني بيتي وياني مدني خطا وني فانو أبدي خطا تشيسا وني شابيا إسني رابيتي أدب سيسا ما دي قوة إنه جال مرو جولي قلتني في تأجو جال داوت إبسا بروفيسور مراغ الدينا مراغ أبصو بالسماء وني أرومو تاترنا والقبطو أفاتو جرى خنا هنداو أبدي خطا تشيسي سني راداب نامنا مقاواق أرومو تيني سني خد يرو أماتنا خيستي لولي هاتا تمام أرومو راداب بچوكا وبو راداب بچوكا وني لما لولا سني أول دبي فيت أوتيس توكو tuttuqaan isa woboo wajji gootan gaafa beeytee lolli nu jidduu jiru niisii addunyaa irratti ba'e gaafa qeeroonis haaratti isa dhiqqaate beeytee hitaruu isan hin dhaqqabu hafiiga isan hin dhaqqabu waraanaan ammoo ni jennuun keessaa fiildi maarshaal Brado Julati fi warri hidhatan I think khasaraan guddoo isanii fi jechuudha abiyyiin boojimeen beeku abiy lolaa seeneen beeku isan ammoo warri beektee gaafa dargiidhaas loltan loltanis moohamtanis boojimtanii xiqqeenya waan shaabaa isan gootee isan hin dagatina arra du'a wayyaa jechuudha takkaa shugguxii teessan dhuga hundi keessanuu takkaa gurbaa kana shugguxiitti garagalchaatti kanarra deebisa yeroo nu harkaa dhumaa jirti Oromoo malee wanni biraa kan sanii hafin jiru yeroodhaatu isan oromeessuu ta'a dirqiidhaatu oromummaa isan fudhachiisuu ta'a qaaniin qabdu jechuudha qaaniin qabdu arra oromoodhaaf mootummaan tu moohamuun mootaa isan gootii jechuudha oromoodhaaf mataa qabachuun mataa isan qabachiifti kabajuma isanii dabalti malee waan isan xiqqeessitu hin qabdu sabni kunis beetee marfama amma keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf garaa keenya caqasuu dhiisuu qabna akkuma kaleessa dingeessan hijaa garaa keenya dhiifne heegarii teenya irraa haasofnu heegarii teenya afaan dhimmamnu yoo jarri kun qulqullummaadhaan kaas deebi'an taate waan dhabne adeemfannu nutis as deebi'uu isaanii keessatti boruu nu galanii adeeroo ammummaa waarraa buufadhu baruu fagoo sanii miti jechuudha haga jarri achi gubbaa gassii kan kana ati rakkoo ta'e ta direedhaadhaa ta daangaadhaa ta jijjigaa taaniif taan itti hiikan qabeetee hidhamee hidhaa keessa nurraa tortoruu jiru kana hanuu bahu bu'aa irraa buufachuu qabna muddama isaa ka ammaa kana keessatti isaa kaapitaalaas godhachuu samboodoo gaafa beeytee ifiifuu waliif fayyaa deemne maybe araara dhugaa sanuu uumuun keenya ni malaadha araara dhugaa sanuu uumuun keenya ni mala gaafa akka oromootti wal qabanne immoo waan sodaanuu hin qabnu xiqqoo booda ammaas arkuuf teessanii Isaayyaas Afoorqeedhaa eega Ijipti irraa dhufe guyyaa shan inni taa'ee dalage tanaa jechuudha already arkaa jira mootummaan federaalaa beetee ni sirbaa harmaan dhoofadhaas feeti jechuudha Pretoria cabsee naanjaan jetteeti shiftaa qawwee qabatee beetee daangaa isteeta namaa cabsee seenu warri anfar beekalu dhaamsi dhufeefi abiyyiin yoo beetee
kanaaf deebisaa isaanii kan nu baate warri Anfar beetee ta'anii eeggatan haga beetee odoo beetee isaan asaayitaan dhufne warri Anfar fiifuu Maqalee dhaqee TPLF araarfachuu ta'a. Dogoggoroota tarsimoodhaa harkaa isan qaba. Yeroo ammaa tana keessatti lola faannoodhaatu bifa jijjiiradha. Waraana qabdan meeshaa qabdan baasa. Ammoo walqaatii fa'aa dhaquu deemtan. Jarana ni maraatanii jechuudha. Waraana special commando leenjifneeti walqaatii maaliif diffeen godhuuf barbaadda jechuudha. Mootummaan tokko wanni isiin beekuu qabdu. Already lafa si harkaa baate jechuudha Tigraay. Arra yoo Eertiraan gaseente Tigraay keessaa Shaabiyaa baasaa jetteeti aarsaa hafaltaa'edha. Haaseetu hadaran. Way harka kee jirti. Taaddasa Warradaa fadheefirraa haadhokkuu jechuudha yoo feene hadiisu. Shaabiyaan hubaraa seenti haaseetu hadantaasiiti. Bikki arra eeggachuu qabda walakka Oromiyaadha tattiifamuu qabda aarsaa rakka faluu qabda Oromiyaadha because namni Oromiyaa qabate game over. Ammoo humaraa qabachuun walqaatii qabachuun Baardaar qabachuun Gondar qabachuun Maqalee qabachuun waa takkallee sirnicha kuffisuu hin danda'u. So tarsimoo lola keessanii jijjiirtanii dubbeen teessan Oromoodha Oromoo qabattanii daangaa Oromiyaadhaa dallee sagaliin hiitanii beekee sammoota tapha beekee Eertiriyaa fi Shaabiyaa fi Faannoo wajjin godhu. Odoo beekee lolli if dandee Oromiyaa keessa jiru asabis khawaa lola beekee yoo maraatama takkas gaa wooma lolli ta'uu hin beekne jechuudha honestly. Wanni beekee garaa nama nyaatanii jechuudha waan lolli ta'uu hin beekne. Bar Isaayyaas Afwerqiidhaa odoo waraana tokko daangaa Itoophiyaan ceesifne Afar keessa bara Hellee Musii Abdii taphachuu jira. Odoo waraana tokko Eertiraadhaa beekee Asmaraa raambaafne madoo tokko malee du'a tokko malee Baardaar keessa dhufee isan tumaa jira. Mee ilaa arraa bilisa baasaan Ahmaduu Birgeedii fi Jinni sanaa sootan arra kan isan bikka bu'ee Eertiraa keessa lolu eessa jira jechuudha. Yeqee bara Anfaroch. Eessa jedhamee gama keessanii bar jarri wanni isaan qopheeffatan dalaga jirti. Teessan beetee waan naman amantanii jechuudha itti finkannitanii bara. Raayyaa adoonnu amma booda maal godhuu dandeessanii fi baatii takkaa fi lamaan akka arraa naamana baatii takka. Raayyaa dhibbarraa dhibbatti dhabuu teessan yoo xiqqeeshoo dubbiin jabaatte Afar orajii akka luus goonetti fudhadhaa naannoo Amaaraa guutumatti dhabdan. Soga Afar dhabnaan Jabuutiin karaan cufame jechuudha. Lolli gaafatti yoo wayyaaneen goote haammaatu irraa hama. Maaliif irraa hama? Haammaan duraa wayyaaneen if duuba Shaabiyaa firraa eegaati if dura deemaa turte. Wanni fiigee firraa ol deebiteefillee sodaa Faannoodhaatii fi sodaa beektee Shaabiyaati. Maaliif? Nu Duubaay Maqalee qabatanii lolli kun nu harkaa badaadha. So dubbee isaanii tikfachuudhaaf withdraw godhan. Lollis Maqalee irraa fagaachuun tun loojistikaa fi waan adda addaatiin illee waan isaan dhibaa jiru. Amma immoo waan if duubaa sodaatan hin qabanidha. Wanni duratti if duubaa sodaataniifiifu taarra beetee rasaasaa fi faaktaroota amma lola leengaddatti moohaman keessaa hanqina hidhannoodhaati jechuudha. Sanis hiikkatte immoo lammaffaa dubbeen qaban namaatu isaan duuba qawweetti qabee jira. Shaabiyaa sanis irra jirtu jechuudha. So Tigraay irraa advanteeja 3-4-5 qaba jechuudha. Kanaaf advanteejni keessan tokkochaan nama miliyoon 80 kafii muufachiiftan kana amma 7 kana dilii irratti hojjetan kana araarfachuu dandeessanii. Anqaaniin qabdu jechuudha. Aan silaa isan ta'e
abbootii gadaa walitti qabeetiin jaarmota siyaasaa walitti qabee addabaabaayii hora Finfinnee amma masqala addabaabaayii sanitti akka gaafa irreecha Oromoo walitti qabeetiin miilarra kufaa jechuudha Oromoo. If wallaallee isa wallaallee walii galaayu yoga Tunis haysaniin galle taateo ga wangolu tunjire Oromoon khaleessa nama lama wajji wallolteeti cabte odoo goobana wajji wallolu baanne miiri kun cabsu beekada Oromoon goobana wajji wallolteeti miiri kun wajji wallolte goobanni beeytee karaa agarsiisee lolee fi lolchiisee saba isaa beeytee miiri jala jalbii balchiise Oromoorraa abdii kutate gooban aangoo anfaluudhaan kannanii jee nutis beeytee siinkanni nu yanneeti irraa abdii kutanne abdii walirraa kutachuun tungaa miilik beeytee odoo maali saniin jaa akkuma shaabiyaa sanii bar gama duubaa taa'eeti Oromoof dura kaayee Oromoodhaan cabsee aangoo qabate Isaayyaas Afwerqiidhaarraa tarsiimoo miilik saniin dhufaa jira. Imagine asmara taa'eetu wanni biraatu tawanyaatu hedduu qabaa jechuudha. Odoo waraanni isaa daangaa cabsine jechuudha. Odoo waraanni isaa daangaa hin ceene odoo beeytee addunyaan Itoophiyaa Eertiraatu Itoophiyaa weerare hin jenne waan wali kaatee tana wali kaasee isan kaasuu danda'a. Sodaan guddoon nu qabnu yeroo ammaa tana keessatti beeytee wooma takka qofaaf amma wanni takkittiin lola isan amma woboo wajji goona jettan kanaa jechuudha. Gaafa isan kana gootan wayyaaneen beeytee already test gootee jirti. Already waan isan jaartan san beeytee arrabarra kaayattee seentee laaltee jirti. Anfaris yeroo gabaabduu keessatti sukkarri akka gaariitti kaayiroo irraa fe'amee dhufaa fi naannoon Somaaleetis mishinni isaanii kan namni arguuf ta'enya. Kanaaf xiqqishoo wanni amma realitii lafarra jirtu harka keessaniif hin cabsina. Hatattaman rakkoo Oromiyaa keessa jirtan suphaa ummata Anfar beeytee to'annaa akka gaatti firraa laalaa investmentii beeytee walirra gootan Anfarra gootan sani raayyaarra godha oduu aduun hin dhiine. Dawaan TPLF fi raayyaa gootummaadhaanis ummanni kun beeytee yeroo dheeraadhaaf beeytee ummata kana jalatti tuffatamee jechuudha. Ummata kanaaf odoon feene waraana ta'ee lolaa tureef. So obboleen keenya raayyaa sanitti yoo fayyadamuu dandeessan taate geemii TPLF irraa hanqisuu dandeessan. Lammaffaa godina walloodhaa walloo fi wallayyee adanno wallayyeen amma it's too late. Wallayyeen already jariin warkaa bitate taafte walloo yoo raayyaa fi walloo dhaqqabdanii Booranaa fi Jaarsoo Tuulama hidhachiiftanii Wallagga hidhachiiftanii yoo kanan taane ammoo guyyaa biraa maybe bal'inaan isa diimna. Yoo hagan dhufan taate karaa sadiin afraffaadhaa maybe nuun ibsine afraffaadhaa Somaaliinis ol dhufuu isiinii mala. Karri sadiin tokko kaan fari kaan beeytee karaa Shawaroobiitiin beeytee Dabra Birhaaniin dhufanii kaan ammoo Wallaggaan dhufan. Sofaanoon zamana kaaseedhaa gara Wallaggaatiin dhufuu ta'a. Murruqnu godhaa jechuudha. Kanaaf rakkoo bikka beeytee jarri dhufuu taa'u tana hawaasa araarfadhaa obboleen keenya Wallaggaadhaa dilii gurguddaa irra dalaydan
yakka beeytee dhiifamatti walii godhuu hin dandeenye irratti hojjettan ammoo wanni sana hatattamaan dhaabbatte faannoo boru beeytee ta'amma beeytee wallagga kasiisu tana hawaasa hidhachiiftanii baasu wallagga keessa Finfinnee tiksuudhaaf wallagga bilisoomsuu dursaa jechuudha. Sogaa ummata Oromoodhaa khalixa Oromiyaadhaa faannoo jala qabdanii faannoo nu achi dhufte way ajaa'iba qabdii jechuudha. Warra dharraadhaa faannoo jala qabdanii yoo harrasanii faannoon dhufte way dogoggora Oromoo tuulamaatii jechuudha. Khara Somaalee Mustafaa nu dhufuun isaa shakkii takka malee. Jalan nu qabdanii qawwee irraa nu hiitanii Mustafaa yoo beeytee inninis lola mataa lola isaa of dandee kanuu rabbanu taate wanni nuti isanii godhuu dandeenyu jirtu. Jarri gara Afariinis kara Walloon yoo dhufan ummata Walloo hiikkachiisaa baatan. Yoo kara beeytee Wallaggaan dhufan Wallagga hiikkachiisaa baatan ajjeesaa baatan. Yoo kara dharraatiin dhufan akkasi. Kanaafuu hojiin manaa keessan guddoon dogoggoroota keessan san akkamitti sirreeffattanii dhugumatti oonnirraa isaniin kun beeytee Oromootti deebi'uu keessan maaliif beeyna? Gaafa beeytee hawaasa Oromoo Wallaggaa hidhachiiftanii hawaasni keenya kan Wallaggaadhaa roorroo faannoodhaa san beeytee injifannoon duraa faannoo Wallagga keessaa baasu. Tana makalaakaa nu godhuun hin barbaachisu. Uummanni Oromoodhaatu ni godhataa jechuudha. Jaarsoo hidhachiisa makalaakaa nu hin barbaachisu. Booran akkasi. Yoo Shaabiyaan faannoo hidhachiisee Oromoo hidhachiisuu maaliif isa biratti maaliif wanni taate jechuudha. Bar Itoophiyaa ta'u rakkoon isii tana bara. Konseptiin dhugaati Itoophiyaaf hin jette wanni dura ofirraa shakkitu sodaattu Oromoodha. So qolqobbiin keessan rakkinni isii guddoon tana wanni Oromoo wajji firoomuu dadhabdaniif bikka miidhagsan bariif kaa'aa jettan ideologically bikka Haile Sillaaseedhaa bikka Dargii saniif keessan. Sogaa isan maqaan keessan beeytee badhaasaa fi abdiisaa ta'uun isan hin fayyadne jechuudha. Because akka abbaan dursaa jiru sani namni beeytee ija hantuuta imaa jaanii ija adurreedhaa khaayyate hantuuta malee waan arkuun qabu jechuudha. Ijji teessan ija Amaaraati jechuudha. Saba keessan kan akka firatti arkuun dandeessan. Ammoo gaafiin jirtu dandeessanii yeroo saammattanii hatattaman rakkoo siyaasaadhaa dowwori nu hidhachiisi. Atis masaraa kee qabadhu daangaanii eeggannaa nu hidhachiisi. Gaafa khilaash nu kennite hanuti si amanuu dandeenya jechuudha. Ammoo hasirbaa Hacaaluutu nu sossobeen. Shabboon qabdu maal jette? Maal tokko biraatti godhe? Anyway, sagantaa ta'e taarraa asumarratti xumurannaa. Namu itti yaada haasawaa jechuudha. Namu itti yaada haasawaa Jumbo Mubaarak gabaabduudhaan wanni nuti Oromoodhaan mootummaadhaan jennu yeroo qabdan isaa madda. Inoo qabachuu qabdan uummatuma Oromoo qofa. Nuun kun walirraa abdii kutachuun dogoggora beeytee goobana akkatti qabatan wallaallee biyya nu qabate san nutis PP akkatti qabatan wallaallee Shaabiyaa fi Wayyaanee fi faannoon Somaaleen nu qabachuu teessi. Wal haa baraarru. Uummata keessanirraa harka keessan sassaabadha. Doorsisa irraa dhaabaa. Duruyyee nu babbaaftan irraa dhaabaa. Duruyyeen tun beetee nyaachuu malee irraan kaa'annee beeka. They don't care. Aangoo beetee ammaati itti kana yoo Wayyaaneen gad dhufte Wayyaanuma san dhufuu deebi'anii dalaganii jechuudha. Kanaafuu kanaman ganne habikkara raan sossoone akka tulluudhaa bikkisaa jiru uummata Oromoodhaati.
موتورو خبجا يقولوا لها أبا مو برباد انتاتي نقا وقا كيسانا تراتنكي